السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا تي في نور الهدى. خن سجنتا أدا سجنتا عيد الفطري بركم تكوفي لبافري في أفرتمي تكوتي. سجنتان تي في نور الهدى خن أيانا عيدا سويه كنا سيداته كن ميديا برودكشن ولنتوران سجنتا خيسوما قبلني تدي أن جرا سجنتا تناوجين ترتي غاري. إن شاء الله خيسوما خيني خانا را وبليس خيني تكو وجين ولتنبرسيفنا سيناسا سدركا مرجو خنا كاتا تيجي إسقافنا قرم ساعات دبرسا إساوجين ترتي غاري سنجان درارتي مقاخي في الدور لوتا أكسمس الدور تبارتني في خنا دعوتو دخينياف نوفي بسا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقانك يا محي الدين فخر الدين علي نانجاني الدون لوتا خيا ملكا جبدودا تكينيتي غندلمان قباچو تري tokko malkaa jabduu iddoo dhaloota kiyyaa yommuu ta'u tokkos naannoo ammisteenya qafiiraa gad naannoo jiru sanittiin guddadhee jechuudha. Magaalaa Dirree Dawaa naannoo ammisteenyaatti jecha. Manni barumsaa baay'eedha. Tokko malkaa jabduu sadarkaa takkaffaa fi lammaffaa achi dabree jadiida mana barumsa jadiida. Achittis kutaa 2-3-4 haga 5 baradheetiin ture. Sanirraa dabree Kaziiraa Timirti Beet yookaan Mikaa'el kan jedhamu kanattis kutaa 6ffaa baradheetiin ture. Sanbooda malkattiin deebi'ee malkattis niin baradhee achi sanbooda Madaanii Alamittis barannee turre. Madaanii Alam Timirti Beet kutaa 9ffaa صاحب خيا بوليس خيا عدنان جعفر جديدتي سوجي برچا توري سنرا دبري خطا سغالتيس ولد دفنه توري يچو من برمسا مدهاني علم جامو خنرتي سمبودا چي دبري هاي سكول تكن وني مالي ديبو دتي سمتكو برنه توري سابيان سمبودا هاي سكول ديبينه هاي سكول برا خدا سغل sagaltamii jaha irraa baane sagaltamii shanii bara 1995 akka lakkoofsa habashaatti xumurree yuunivarsiitii Haroomayaa barannee jechuudha. Yuunivarsiitii Haroomayaatti barannee waggaa tokko obboleessi kiyya kun nu jalaa mure Adnaan Jaafar kun sanbooda Haroomayaatti na dhaqqabee achiis waliin turree jechuudha. Haramaaya University dhattiin baradhee Haramaaya University Agri Business Management barnoota kanaaniin xumuree achirraa bahuu danda'ee jechuudha. Maashaallah. Erga ifamtan boodoo eega bifamne boodallee yaani more of gara biizinesaa nabutti qalbiin tiyya baradhee eegaan achii bahee daldaloota adda addaatiin dura yaaluu eegale. Osoon CV fudhadhee hojii qixrii tana barbaadu duratti biizinesoota adda addaa yaalaatiin ture. Kaniin dura jalqabee biizinesa neetworkiingii jedhamu kana. Networking questnet.com jedhaniini isa sani kaniin dura neetworkiingii kanaan jalqabee jechuudha. Isa kana osoo dalaguu questnetii kana osoo dalaguu business conference idaf Nairobi deemne achittis training gilee adda addaa questnet dhaaba jedhamu kana nama dhaabee jira VJ Kumar jedhaniini isa saniin illee achitti wal garree sanbooda Sheikh Ali Jimmaa ni beeyta Sheikh Ali Jilmaatiin wal argine jechuu achitti. Maal naan jee duuba maaliif dhuftan waan akkana networking business kanaafin dhufeen jeen waan akkasii daleedaa shari'aan akkamiin ilaaltiin jeen wallahi yeroo san keessatti jechuu bara 19 meeqa ture akka lakkoofsa bara shaatti 2000 irratti ture yeroo san keessatti sheeyni rabbi jannataan isaan haa qananiisu dhaamsa jabaa tokko naa dhaaman duuba dhaamsi isaan naa dhaaman biizinesiin akkanaa kun neetworkiingiin kun haga ammaatti fatwaan sirrii tan itti kennamte hin jirtu. Halaali haraami waan jirurratti
shubhaata keessa jira ture. Waan shubhaata keessa jiru kana yoo rabbiif jecha dhiiste rabbiin dalagaa qulqulluu ta shubhaata hin qabne rabbiin bika sii buusaanaan jedhe du'a. Dubbiin san qaceelloon na tuyxe na keessa seente. Baasii guddaan baasee dhaqee biyya Naayiroobii san. Dalagaa kanaafis maallaqa guddaan baasee yeroos hedduun irra gube. Duboo hoguu akkasnaan jee dhugaadha dubbiin tun jeetiin rabbiif jecha hojii san achumatti lakkisee jechuudha. Eegaan achi as deebi'ee waggaa takka biizinasoota adda addaa yaalaatiin ture. Eegaan dhufees just biizinasuma ture fadhiin kiyya guddaan. Maaliin jalqabee halloo gaalaatiin nagaduu jalqabe. Eegaan digirii fudhadhee bahee just maali hojii tuffachuun hin barbaachisu. Abbaa feete ta'e sadarkaa feete irra jiraadhu hojii tuffachuun hin barbaachisu jecha. Digirii kiyya manuma kaayetiin halloo gaalaa tana soogidda dibnee maal goonee feenee Ayisuuzuudhaan gara Finfinnee ergaa turre jecha. Sanis akkasitti yaalii jabaa godheetan ture milkaa'uu hin dandeenye. Guusan booda maaltu yaadanaa dhufee at least hojii takka waan hin baradhe kanaanis hojjechaa tattaaffii kiyyatti fufuun qabaa waan hin jiru murteessee jechuudha. Eegas boodaan CV kiyya qabadhee adeera keenya Haaji Kadiir bira dhaqee dubbisee jecha. Maali guusanis guutuutti hojii na fudhattu hin barbaanne. Hojiin hojjechaa biizinasa kiyyaas yaalii godhuu danda'u. Taami je'eetiin hedduu if keessa deddeebi'ee if gaafadhe. Wanni filadhe maali yuunivarsiitiilee yookaan kolleejiilee barsiisuu waan jiru. San irratti murteesseetiin maal godhe jechaadha. Gara yuunivarsiitii Lucy University College achiin dhaqee CV kiyya galchee nu yaaman fatanaa interviewii fi qormaatan takka hin seenee nin dabree duba alhamdulillah. Yeroo duraatiif hojii qixrii achittiin jalqabe jechuudha. Yuunivarsiitii Lucy College kanattiin yeroo duraatiif hojii jalqabe. San huguun jalqabe maaliin godhee tattaaffiin kiyya guddaan torbaan keessaa guyyaa sadiittiin akkamittiin duutii kiyya fixachuu danda'a waan jiru. Barattoota hojiis walii galuudhaan yeroo baay'ee isniina 30-40 kanatti nin xumura jechuu duutii kiyya. Guyyaa hanga hafe kaan biizinasoota adda addaa jalaan fiigaa ture. Akkumaan reefuu isiniin jee hojii tuffachuu hin barbaachisu akkumaan jee sanitti hojii sibiilaan kukkufee dalaguu jalqabe jechuudha. Digiriin qabaas hin jenne kolleejiin barsiisaas hin jenne uummata gurguddaan barsiisaa. Haa ta'u immoo za'aa naa hafte kanatti maaliin dalagaa kolkollee sibiilaan karatti kukkufee kana deddeemee ilaa hanga taankii curuutti deemeetiin ture jechuudha. Hojii san keessaas hedduun achuma barsiisaa yaalii jabaa godhaa ture. Rabbiin hin jenne boodarra maaltu uumame yeroo san keessa waraanni meeshaaleen kukkufan kun baay'inaan kan makalaakayaa yookaan waraana ittisa biyyaa meeshaalee isaaniiti. Yeroo san keessa maaltu uumame xiqqoo milkaa'uuf karaa seeneetiin ture. Hamma tokkos xiqqoo horii irraa argadheen ture. Faayinaalii maaltu ta'e sibiila kana guurree taankii cirree maalii wajji walii gallee qabalee san warra bulchuu wajji walii gallee isaaniif akka kontiraataatti irraa bitee cirree maal goonee fixnee nuu fe'ee bikka wanni geesse bakka itti mazzanan geessee maaltu dhufe akkuma reefu siin jee waraanni ittisa biyyaa humna ifii irriseeti hojii kana akka hojjetan godhe jechuudha. Kanaafuu maal jala deebi'ee sibiilan bu'ee kan naannoo cufa jiru akka isaan fudhatanii meetek kalaakaa injiinaringiidhaaf akka dhiheessan godhame. Isaan saniin achi walitti dhufne wanni kun keenya nuuf hayyamamee jira namni biraa tokkollee fuudhuu hin danda'u yaada jedhu fidan. San booda 7ttanyaa kana geessan
gabaabseetiin isin himaa 7ffaa kana geessanii ifii buufachuu dhiisanii maal naan jedhan kireena fiddeen buusuu qabdaa meeshaa kana gara kuntaala 200 fi wayii kana ni ta'a. Kuntaala 200 fi yoo ta'u maallaqa biraa irratti dabaleetiin achi keessatti buuseef jechuudha. Hojiin sanis achirratti dhaabbachuu dandeesse jecha. Eega hojiin san dhaabbatte maaliin godhe yeroo hamtuu san keessaan fuudhee jechuudha. Just hojii biizinasoon yaalus dhaabbate maallaqa xiqqoo hangaan achirraa walitti qabee sanis achirratti dhadhawadhee anaa lafa qabate san carraan fuudhaa hundufee jecha. Bakka kanarratti wanni hin dhaamu barbaadu maali? Waa harkaan qabnu ja'anii fuudhuu sodaachuunis hin barbaachisu. Just jiraachisuu dandeenyaan masruufa dalagee galchuun hin danda'a jennaan fuudha sodaachuun hin barbaachisu. Maaliif fuudhni mataan isaa sababaa riskii ta'uu danda'a jechuudha. Hin danda'a bichaa osoo hin ta'in ni tahalleedha. Maaliif sadarkaa keessa jirtu sanirraa ni fooyya'aa malee if boodan deebi'u. Sadarkaa sanirratti wanni taane ni haa godhadhee du'a. Allah daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa keenyaa kan wajjin hordofaa jirtan abdii guddaa qabna. Seenaa ajaa'ibaa waan adda addaa irraa dhageenya. Isaa wajjin turtii isin jenna. Gara gaaffii lammadaa hoguun hin deebi'u. Erga fuutee booda sadarkaa kana ga'uudhaaf jireenya kee keessatti namni akka ati moodeelaatti ilaaltu. Sadarkaa dila kana hogguuta akka qoftee haatee biizinasa biraa dalagaa hojjechaa qaxaramtee dalagaa namni ati akka moodeelaa ilaallattu eenyu? Maashaallah gaaffii bareedduudha. Sadarkaa duraatti islaaminaan wanni nuuf fidde laayif istaayiliidha. Kana hunda keessatti namni akka moodeelaatti nuti qabannee deemuu qabnu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isa sadarkaa duraatti akkaan nama moodeelaatti qabannu. Sadarkaa lamadaatti karaktara wanni guddaan ani barbaadu yeroo hedduu ifaajii irra godhu karaktara bareedaa akkam qabaachuu dandeenyaa kan jiru. Sanirratti namni akka moodeelaatti yookaan namni baay'inaan viidiyoo isaa hordofu yoo jiraate Yaasir Fazaagaan qaceellotti waa'ee karakteraa kana makaarimul akhlaaq irratti qaceellotti namni bifa bareedaadhaan present godhu yoo jiraate hagaanan beekutti Yaasir Fazaagaa kana dhaloonni isaa Eritreaadha. He is an Eritrean American. So isaas hordofaatiin ture especially the 6 C's haja'u namni carraa argate hundi yoo laale baay'ee natti tola. 6 C's 6 characters C ja'an jee kaaye sanis qaceellottiin hordofaa ture. Lamada tiksiilee maal jettaan quotationsnoota adda addaatis motivational kan ta'an hordofaatiin ture. Baay'inaan laalaatiin ture. Never give up waan joo kanarrattis baay'inaan hordofaatiin ture. Maal ja'an jechi qaceellotti naa ta'uu san keessaa if you want to read the success story, I mean failure story, read the story of successful people jaan. Maaliif namni successful ta'e hundi waan keessa dabree qaba jechuudha. Kufaatii hedduu keessa dabranii waan sadarkaa san gahaniif kana wanni akkaan abdii hin muranne godhee if duranna oofuu danda'e. Daawwattoota keenya sagantaa tanarratti seenaa bareedduu akka dhagaa jirtan abdii guddaa qabna. Duuba obboleessa keenya kanarra ziyaaraa isa bira dhufnee idisee hojii dabarsaa jirru yeroo ammaan tana CEO kaampaanii gurguddaa sadiiti. Kaampaaniileen kanneenis Alfurat Solar Technology PLC akkasumas Soda King Soft Drink ammas Sunny Night General Trading. Duuba sadarkaa kanarratti maaliin ga'uu danda'e? Maashaallah akkuma obboleessi keenya jee kun kanatti dhaabbota sadii akka CEO'tti hojjechaatiin jira. Dhaaba san keessatti sammaas abbootii qabeenyaa keessaa tokko
dhugaadha akkuma inni jee maqaan isaanii tokko Alfrat Solar Tech Manufacturing PLC jedhama. Wanni inni hojjetu soolaarota adda addaa assemble godhuudhaan gabayaaf dhiheessaa jirra. Waggaa 4 caalee jira. Kan lamada Sunny Night General Trading kan jedhamu guutuu General Trading import distribution irratti isin hojjenna. Lamada Stone Crushing crusher guddaa Dirreedawaa keessaa tokkoffaa jedhamu inni kun. Hojiin isaa maali? Dhagaalee caccabsee 01 02 00 kan jedhamu kanaan akka inputii constructionaatiif dhiheessaa jirra jechuudha. Kanaas waggaa takka caalee egaa hojiirra oolchine. Kan sadaffaa Soda King Soft Drink PLC kan jedhamu inni kunis amma recently eegalame ji'a lama hojiitti kan seenne. Wanni inni hojjetus soogidda oomishee soogidda iodized godhee paak godhee magaalaaf dhiheessuudha. Dhaabota sadeen kanarratti kan inni hojjechaa jiru. Dhugaadha akkuma reefu si hime san anaa feelariitii keessa jiruun fuudhee akkaan siin jeetti. Egaan fuudhee booda automatically jireenya nama tokkorraa gara lamaa waan dabeef dhaaba galiiwwan Dirreedawaa irratti akka ooditaraattis qaxarameetiin jidduun wannis dalagaa ture jechuudha. Osoon sanirraas dalaguu hojii lamaan godhe jechuudha. Hojii lameen kanaan ati gara ji'atti gara ilaagu gara 5,000 fi wayii 6,000 dhiirni godhaatiin ture. Sanuma keessa maali du'aa'iin godhachaa ture. Maaliif san keessatti hafuun qabu. Dhugaadha qaxaramanii dalaguun bareedaa miti jechuu kiyyaa miti. Qaxaramanii dalaguun bareedaadha. Maaliif hawaasa ifii tajaajiluudha. Qaxaramtee dalaydee laakiin employment mentality keessa seenuu qabu. Employment mentality tu jira. Employee ta'uun gaarii. Hawaasa tajaajilta muuxannoo argattaa jirra. Kuma sinjee osoon san keessa dalagaa jiruun du'aa'ii jalqabe yaa Rabbi. Waan takka. Ta kana keessaa na baastee hojii xiyyaas dalagachuu na dandeessisu. Maaliif akkuma reefu sinjee duraan sinjee sanitti gaafaan barsiisaa ture san yeroon qabaachaa ture. Amma bakka lamaan qaxaramee yeroo dhabee jecha. Osoon du'aa'ii godhadhuu carraan hojii takka dhufte. Carraan hojii tun gizee dhufte maali ta biizinasa keessatti na deebistuu jechuudha. Ubbaleewwan kiyyaa tokkootu carraa kana naa dhiheesse. Isiin maaliif nu hojii markaatoo teessee hin daleene firaasha kana atummaan maqaa keetiin laayisensiis baastee nu hojii hojjettee koomishina sii hisaabnaa yaada jiru ofarii jiru naa dhiheessan. Hogguu ofarii kana naa dhiheessan bikka kanatti waan takka akka hubattaniin barbaada. Ofariin naa dhihaate ji'aan birrii 5,000. Asitti akkumaan siin jee bikka lameen hojjechaa meeqaan argachaa ture? Tooruma sani. Fooyya'insan qabu jechuudha. 5,000 mana kiyya taa'ee 5,000 mana kiyya gadhiisee warra kiyya asit dhiisee Dirreedawaatti jechuudha. Finfinnee deemuu qaba. Finfinnee galee warra kiyyaas asit dhiisee waciin bikka lama taati jechuudha at least. Just gubbaarra yoo laalle non profitable. This is unprofitable. Unacceptable dha jechuudha. Gubbaa kanaa miti kan hin laale. Just akkamitiin fooyya'uu qabaa yaadaan jiru. Carraa akka carraatti ilaale jechuudha. Amma normal thinking yoo kan laallu taate 5,000 asitti maan harkadha ilaa jahaawuniin harkadha. Birrii 5,000 jecha maaliif Finfinnee deema mana kiyya taa'ee mana kiyya oowwaa warra kiyyaa wajji ijoollee tiyyaa wajji gammadee ijoolleenis ilmoon takka nu dhuftee jirti yeroo sanitti hangafatiyya Mahriin Muhiyyiddin dhalattee jirti. Just ni murteessee baqa deeme jechuudha. Hogguun achi dhaqee abbootii warra wanni san jalqabuuf deeman gara nama 3ti. Toora birrii 500 waliin baasanii just dalagii naan jaan hojiitti seene jechuudha. Qaada laayisensiin baasee mana ni kireessinee hojii ni jalqabne. Yeroo san bikka kanattis yeroo san maali? Just this is one business.
opportunity biraatis uumuu qaba waan hin jedhu yaati. Haadha warra kiyyaatis nama sadarkaa kana gahuu irratti akkaan na cinaa dhaabbatte galatoonfachuun barbaada isiisi. Akkaan na cinaa dhaabbatte jechuun yaaddan kiyya hunda na jajjabeessuudhaanis yaadan adda addaa burqisiisuudhaanis baay'ee na cinaa dhaabbachaa turte jechuudha. Galatoomiin ja'anii. So isiidhaaf meeshaa gad erguu eegale jechuudha achirra. Biizinasni eegallee kan firaashaa bikka jira. Isiif ammoo meeshaalee takka takka kosmootiksii kana biteetiin achi ergaaf isiin asii gurgurti. Maallaqa natti ol deebisti. Maalleeninis an eegaleenis biizinasa kana kan eegalleen kumshanan damooza ja'anii naa kannan san. Isuma saniin meeshaa bitee ergeef jechuudha. Guyyaa duraa meeqa argatte qarshii 700 bu'aan irraa bu'e. Just biizinasa failuriitii fi wanni kana hunda keessa dabartee waan hin jirreef maal naan jette hay dileen akkana lafaanee qarshii 700 harkaan naa'e. Ani fadhu dalaguma tanaa ofirraa dhiisii teetuma ofii naan jette jecha. Eegusiin jee hay barkuu waan laafaa miti waan guddaadha. Sanbooda gabaabsuudhaaf birrii asitti isiinis irraa fayyadamteeti natti ol deebisti. Anis waan hin fayyadamaatiin bitee itti gad deebisa. Finally ji'a 3 gizee turre biizinasni kaan milkaawaa hin turre. Milkaawaan turre kasaarree cufne jechuudha. Sababni waan adda addaati. Maali biizinasa firaashaa kana keessa triikii tokko tokkootu jira. Just saantimaan gurgurama. Saantima kana keessa tabni jira. Baala silsaa siin jaanama kan 60 jaanii 58 gurguran. Sirrittiin deema yoo jettees xiqqoo ni rakkisa. Shari'aa wajji xiqqoo walna duraa tuqee sababa sanittiin anis biizinasa sanirraa dhaabbadde hogguun dhaabbadhu san biizinasaan dhaqeef kasaaraan baane. Laakiin akka cinaatti kan hin jalqabe san yeroo sanitti kuma jahaan eegallee ji'a 3tti san hisaabee kanaas gizeen hisaabu kun kuma 5 fi jahaan eegalame sun toora qarshii 78 ga'ee jira. Daldalli jechuudha. Kanaafuu wanta akka bicharrattis fokus godhuun hin barbaachisu. Carraalee adda addaa cinaan laalaa deemuunis gaariidha waan jiru achirraa hubachiisuu barbaadeeti. San booda obboleessa kiyya kabajamaa Abdulqaadir Ibrahim nama ja'ooniin firaasha san keessallee wal waan turre. Carraa biraa naaf kannee jechuudha. Sababa diiniin kan dalaguun barbaadu jedhee hogguun dhaabe isaanis numa dhaaban biizinasa san booda gara soolaaraa dhufe jechuudha. Inni meeshaa naa kannaa ture wacaaletti dhaqeetiin irraa fuudhee magaalaa galchaa ture achirraa kan jalqabe jechuudha. Daldalli kan cinatti eegalle sanis itti fufee fooyyawaa deeme kan soolaaraa kana keessa seenne soolaaraa kana nagada osoo ofnu isumaa wajji ta'uudhaan Abdulqaadir Ibrahim nama siinjoo kana wajji ta'uudhaan assembly factory soolaaraan dura dhaabne. Assembly factory kanarraan dabarree sadarkaa lammadaatti Night General Trading kan dhahaa daakuu kana dhaabuu dandeenye sadarkaa sadaffaa irratti amma soogidda kan oomishu kana Soda King soft drink PLC isa kana dhaabuu dandeenye jechuudha. Sadarkaa kanatti achi ga'uu dandeenye. Daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa TV Nurul Hudaa kan Iida Al-Fitrii sagantaa seenaa nama tokko kan jalarraa eegalee haga gubbaatti maal akka fakkaatu yeroo gabaabduu keessatti akka agartanii akkasumas barnoota irraa fudhattan abdii guddaa qabna. Dhumarratti Muhyiddin Fakhruddin nama Iida kana baga Rabbi siin ga'een jechuu yoo barbaadde fi dhaamsa qabaattu yoo qabaatte dhumarratti waan akka dhaammattuuf carraa dhumaatiin si kanna. Hayyee carraa kana naa kennuuf galatooma namniin bagattiin isin gahe jechuun barbaadu duraan duratti haadha tiyya Aliyaa Abdullaahi bagattiin isin gahe haadha warra kiyyaa Mulukaa Ahmad Hassan bagattiin isin gahe abbaa kiyyaa Fakhruddin Ali abbaa warra kiyyaa Muhammad Ahmad akkasumas haadha warra kiyyaa Magartuu Muhammad obboleeyyan kiyya kan dhiiraa kan dubartii faamilii keessanii wajji
obboleeyyan warra kiyyaa kan dhiiraa kan dubartii ahlii teessanii wajjin warra biyya keessa jirtan warra biyya ala jirtan hundaa'uu waahila kiyyaa shariika kiyyaa Abduu Qaadir Ibrahim Ahmad baga Eid al-Fitrin singahee siifi warra kee faamilii kee guutuu wajji baga Eid al-Fitrin singahee akkasumas saahiboottan kiyya hunda warree wajji daleenu hunda baga Eid al-Fitrin singahee sandabree muslima aalamaa hunda baga rabbiin ayyaana kanaan nu gaheen isiniin ja'a warra TV Nuur al-Hudaatis baga ittiin isin gahe hordoftoota TV Nuur al-Hudaatis baga Eid al-Fitrii bara 1440 takkaatiin isin gaheen jaa galatooma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa TV Nuur al-Hudaa seenaa obboleessa keenyarraa guddaa akka baratan abdii guddaa qabna. Sagantaa teenya san biraatiin walitti deebina. Nurraan fagaatina turtii gaarii.